ummanni Oromoo micayyoo kiyya kana qixxee gadduu keessanitti baay'ee nafaana gadduu keessanitti naa galatoomaa jedha. Wanni nan jechuu barbaade ani shaanxaa bitee fi boorsaa bitee fi akkuma anormaatti dhaqxee achi geesse deebiteetu naa galtisse malee namni illee keessummaa ganda namaa dhaqee. Ashama harka fuune akkam jirtu obboleewwan keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii guyyaa hadhaa akkuma waadaa isinii galee maatii abbaaf haadha baay'isee bojaa waliin jirra. Obboleettii keenya kan Saudi Arabiyaatti takka duuteetti takka jirtii jedhamee burjaajaa jiru sana dhimma siitiif yeroodhaa gara Itoophiyaatti imalee haadhaaf abbaasii argadheen jira. Waan jiru walumaan beekna waan ta'eef hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Obboleewwan keenya viidiyoo kana argaa jirtan kan haadha qabdan kan abbaa qabdan hundi keessaniyyuu duit repost share walii gochuun dagatina. Mee haatiniif abbaan immoo maal jedhu ka jedhu dubbifnee walitti deebinaa. Mee abbaayee sii dubbadhaa. Eshi duraan dursee ummanni Oromoo micayyoo kiyya kana qixxee gadduu keessanitti baay'ee nafaana gadduu keessanitti naa galatoomaa jedha. Wanni nan jechuu barbaade ani shaanxaa bitee fi boorsaa bitee fi akkuma anormaatti dhaqxee achi geesse deebiteetu naa galtisse malee namni illee keessummaa ganda namaa dhaqee hin bulee gala malee firii achiin hin oofu. Kan du'anirra kan nakaa baatan reeffan arganne naa dhufti jedhee hin eegne waan an godhu nan dhabee. Ummanni Oromoo kan Oromoo taate inni abbaa inni haadhaa inni obboleessaa inni obboleetti kan akka ganda kiyya fide kana ganda keessan hin fidin waaqni immoo akka isin himimmaan gannaqxanii sirriitti micayyoo kiyyaa naa boochanitti naa eebbifama hammas naa eebbifama. Lammaffaaf immoo hammas yoon argadde jiraashii yoon immoo argadde jiraashii yoon dhabe immoo du'aashii naa barbaada akka jirtanitti naa fufaa hin jedhaan. Abshira jajjabaadhaa. Akkasumas wanni nan jedhu mucoon koo akkuma namaattan ergadhee bara 2015 deemu ji'a 10ffaa guyyaa 15 na biraa ergadhee tanan baay'ee dadhabaadhaani nama dadhabduudha. Daan maatii dhukkubsattoota lama mana koo keessa jira ofis jijjiirattee manaa baate. Obboloota koo duuti ishii immoo ji'a 2017 gaafa guyyaa 5 na dhaqqabee nan boo'ee nan gaddee baay'een itti dhiphadhee amma guyyaa 17 amma guyyaa 7tti. Isarraan booda gaafa isin miidiyaa kanan barbaaddanii baay'ee naa gadditanii obboloonni ishii cinaa dhaabattanii bukkee gortaan marrimaan kun ni raafamullee na jabaate kanarratti naa galatooma. Ammallee immoo micayyoon kun barbaadamtee karaa keessan furmaanni naa ta'a jedhee na bidadhee jira. Boo'uu nan dhiisee gadduu nan dhiisee habdii isinirra godhadhee ammallee jabaattanii akka waan tokko furmaata naa goota nan barbaada. Ammallee akka deddeebitanii naa barbaadda nan barbaada. Baay'ee micayyoon koo daa'ima umurii ishii waggaa 20ti. Eenna dhiphina mana kooti fuunee toonus birrii arganna jenne ishiinis ofan jijjiirattee isinis nan jijjiirattee manaa baate nan dhabee namni ergatee namaa galti nama jijjiirti fira jijjiirti ankoo immoo hin dhabamtee du'aashiin nan dhabe jiraashiin nan dhabe. Kanaafiyyuu ammallee akkatti naa jajjabeettan isinan galateeffadha. Ammallee akka naa argitan isinan galateeffadha. Maaloo uummanni Oromoo naa jabaadha. Ijoolleen Itoophiyaa naa jabaadha. Ammallee abdii koo isinirra godhadheen jira waaqaa gaditti. Karaa keessanii nan kun jabaatee marrimaan koollee gaafanii viidiyaa kanarratti argu garaan koo na jabaatee inni raafamee dhaabadhee boo'uu dadhabullee dhaabadheen boo'ee deemeen kun karaarrallee deemee lafa kana ga'ee ammallee naa jabaadha uummanni Oromoo.
أما اللي نبكي قرا أما اللي أكسنا برباد دنم برباد أما اللي أكاركنا أبدا نم برباد ريفشي سونا قلي واتوكو ونرجع إجراشي ناقلي واتوكو كنافيونا جباد نغرغار أنجي هاي قاه بولي وانكين فيديو كان الغارتنو دامسا ججباد دامسا دامتني ماتي دلچه قدسه akkuma keessanii akkuma keenya akkuma nama tokko biyya alaatti nama ergatee eeggataa turedha garuu kan jira kana ammoo baay'ee nama gaddisiisa kana boleetti keenya jirti jedhamee fayyaan hin mul'anne duutetti jedhamee reenfi hin mul'anne kanaaf xiqqoosii maatiin burjaajaanii jiru duuti saaraa miti nagaan galuun saaraa miti du'anii galuun saaraa miti xiqqoosii waan nama rakkisu sinuuni beektu viidiyoo kana like do it share gochuudhaan haadhaaf abbaa keenya kana jajjabeessinee maatii guutuudhaaf jajjabinaa hawwinaa hundi keenya iyyuu akkuma kaleessaa akkuma leengaddaa maatii kana waliin dhaabannee erga miidiyaa irratti isin gadi baatanii irraa dubbattanii boossanii cinqamtanii cinqi keessan miidiyaa irratti isin argineeyyi jabaannee jedhanii ammas maatii jaraallee maatiin kaanillee cinqamaa jira waan ta'eef maatiin ijoollee biyya alaatii qabu waan kana dhaga'ee rifatee jira waan ta'eef waliin taanee obboleetti keenya kana yoo jiraatti jiraasi yoo dhufte reefasii gara biyyaatti galchinuuf isiniin jedha laayiviidhaan nu eegaan dhufna galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii. Tii kana lee turki. Warri gastii irraa na gargaara anatu jira moo jalatti hin jirre moo anatti hin jirre. Jirta mubee jirtaati jirta. Gara eenyaa gara. nama tanatti dabalataa hin deebi'aaf shira koppilinkii hin dhaabinaa sheerii hin dhaabinaati wanni amma gaaffiidhatti ta'e isinii galeeraa garuu wanni amma gaaffiidhatti ta'e lakkoofsa shufeerichaati jettee kan isiin naa kennite suni dawwalee jennaan oromoo nama 2,000 irratti dhengada dawwalee jennaan lakki an shufeerichaa miti shufeerichi du'ee jira isiin duutee jirtii jedhe bakka kanatti gatiin gastii irra teenye akkamitti shufeerii rafee isiin duute jennee namichis du'e moo diraamaa kana keessatti moo isuma dhugumaa du'e moo sodaatee moo kana jedhaa jira moo asirratti ifa naan taane kanaaf asirratti gaafachuu barbaade keessaan gaafachuu wallaalle dawwallee kaardiidhaan saatii meeqa mubaaraka naannaa sobne jettu geessanii wallaahi kaardii koo baasee yoo bicate birrii Itoophiyaa 3,000 ol kaardiitti baaseera amantan amanuu baattan amantanii amanuu baattanii kan rabbi na argachuudha kan namni na erge malee kottu buufole sinii galee keessaan gaafachuu wallaalle baree dhufee sitti immoo wallaalle walumaan maaliif waa wal gaafannu waan ummataati wanni kun mucaanis kan ummataati isinillee kan ummataati intala oromooti keessaan gaafachuu wallaalle biifooleedhaan gaafadhu atti immoo wallaalle እሺ ቢፎሌ ኔትወርክ ላ ነማቱ ዳይሬክቲና bilbile sani fadanchite kanaaf mucayyoonani homa beeku godhe nama kana homa isaan naan jedhani isaan natti himani anillee homa mucaan naan jedhe isiniin jedhe kaan inarra ka beeku mucaadha mucaa kanallee yaamnee dubbifnee waan kana waliin qorachuu dandeenya no ammoo gaafsan inni bilbila kana inni akka itti argate ani hin beeku isumatti bilbilanii waan akkanaa jedhanii itti himanii waan kanaanillee isaanillee biifoolee koo bilbila siitiin bilbiltee fi amma mucaadhaan nu kottuu jechuu dandeessu mucaa amma beeytaa akkuma amma reefi amma agooseen gale kana isatti bilbilee beeytaa namni hirribaa namni isaa kana mumkin hin qabu bilbilli isaa cufaadhaa sila amma isallee yaamuu barbaanne beeytaa galgalatti in dubbifnaa inni edda bilbila isii irra bilbilee anaa dubbisee jira ani oma takka jechuun rakkuma mootummaa kana sodaannee achumarraa kaanii rakkoo nurra gahaa fi malee ani waan kana isinittuu hattaan nama kiyyaa nama yaadaa dubbifadhee isinitti siinee rakkoo kana waliin akka barbaannu jedhee yaada kaasaa mucaalleen. Siin mucaanii akkas jedhe? Mucaalleen akka jedhaa amma immoo bilbilli isaa cufaadhaa sila amma xiqqoo akkuma gale kanatti bilbilli isaa cufaadhaa. Mungkin rafuu dhabuu namni tokko kamiidhamuun barbaannu biifoolee atis ilma namaati anis ilma namaati. Barra hadhaa ilma namaatti cubbuudhaan yoo deemte Amaaras haa ta'u Oromoos haa ta'u Tigirees haa ta'u an jireenya koo ilma namaatti cubbuu yaadu si galee jarri anaaf ciisaan jedhanu aduu jedhaa jiru garuu an immoo gatiin namaara ta'eef wallaahi cubbuutti hin barbaadu an wannan barbaadaa jiru dhimma ijoolleen ukkaamsamuu qoricha nyaachifamuu gudeedamuu maaloo
gaafa jarri dhufanii himatanii sagalee taanaaf yookiin immoo obboleettiin keenya sibira jirtu yoo dhugumatti wanti kun dhugaadha jettee sagalee taateef haa taatu inni kan biraati. Dhimma lubbuu kan ammoo sumattuu biifooleen obboleessi keenya meemee makiinaati sawaaqa yeroo argitu sawaaqa beektu ergitan itti fakkaata yeroo ijoolleen rakkannee jirraa biifoolee makiinaan nu ergette baangaalii beektu yookiin immoo paakistaanii beektu itti ergita yoonni akka yaani informationii fudhutti malee wanna akkanaan jiru anasii makiinaan qaba ofii kooti fannaqee ijoollee fida biyya kanatti akka biyya keessanii sitti maalagaa hagam beeku paakistaanii yookiin baangaalii beektu yoo sodaatteef gochuu Pakistan yookiin Bangaali yookiin mogadi bayi makiinaa taaksii numa qabadhu kottu jettee ijoolleen xalabaadhaa balleeffamti. Yeroo kana keessa shufeerichi yoo du'ee jiraate akkamitti jala bira ga'ee yoo du'ee hin jiraanne immoo akkamitti bakka isin jirtu wallaala jettee yaaddaati. Kanama tokkotti meeme. Ani akka kiyyatti kun jedhana dhugaadha. Obboleettii teena jiru yoo dhabne duutuu isii dhabuun barbaannu kana eenyuufuu waan kaleellee itti dhamaa turree waan ammallee of duraafillee hin goona jennee yaaddaa jirru hanga waan kana jecha kanaa qofa otoo hin taane hanga bakka isiin jirtutti duutuuf jirtu isii akka argannutti kun waan jalaa hafnuu mitiillee waan ammoo dhiifnullee miti kana jechuun kiyya mucattii tanatu waan naan jedhan kana anu amma mucattii tanarrallee gurbaasanii akkuma inni jedhe san isallee dubbifnee waan amati gaafii gaafattu kana shifeera kana akkamittiin nama beeytu ergite inni ammoo akkami hafee sii bilbile isa mootummaan akkami dhiisee nagayaan badee taa'ee sii bilbile inni akkami waan kanarraa akkuma tamma gaafii ati gaafattu kana akkamitti ba'uu danda'e inni ma eessa jira taateen kun ammoo eessatti ta'ame taatee ta'ame sanii fi manni yaalaa naannoo sanii bakki mucayyoon tun geeffamte addaan nu baasee akka irra geennu sawwaa waliin gaafannu ta'a isiin ammoo mucayyoon ani kana hundaani mucattiin tun riyaatiyyaa isi waan kana dhaga'ee jennaaniin homa waan dubbadhu waan haasa'u wallaalee jecha homa inni naan jedhe kana isatu ammoo kana jedhee natti himee taani narra isa addaan baafattanii isa irraa waa hundaa barattanii jettee isa dubbisuu dandeette edda. Hayyee galatoomi kana waan ta'eef isin ammoo baay'ee si cinqine biifoolee ko ilma Oromoo bagaa cinqamtee obboleettii gadi cinqamtee amma gaa waa tokkittii warqii wanta gaafadhu yoo jiraate warqii wanta si gaafadhu yoo dhagaa jiraate shufeeriidha jedhee sitti kenne miti gaafa lakkoofsa sitti kennu ati amanuu diddee meerree jettee naan shufeerri kunooti jedhee sitti kenne miti. Nan akkamitti kun ta'uu danda'a yookiin namichi kun micoo kana ukkaamsee tajjeesee yookiin immoo ittiin taaggaluu danda'an micayyoo rukunnaan ukkaamsee dhosse malee kuni kanan ta'u ishii irratti akkamitti seerri kun baay'inaan oodhu silkii isaatti dawwalii gaafadhedhee anaan silkiin isinitti kenne kana natti kenne. Galatoomi isii kana qofa naa qabadhu taayati. Dhageessee akkasitti kana naa qabadhu taayi anis kanan dhaga'e kana irra deebi'ee si gaafachuun koo akka namni si dhaga'oofani. Erga inni shufeeriidha jedhee shufeerichi immoo maal naan jedhee duuteetti kalaam maafi kalaam naamin ana rifa soodii kun naan galu keessattuu kan baangaalota. Duuteetti jedhee kan inni dubbatu sagalee wayii na qaqqabeera. Ani immoo dawwalee gaafannaan rabbifu macha shankallaa kootiin dawwalee gaafannaan ana maafi moot saabii moot naamin jedhe. Saahibni koo du'eera. Mubaarak laa sirri maatillee gaafima sirrii gaafattee maal wajjin jirra namichi ka jedhe bari anaa miti obboleessi kiyyaa mucattiillee walumaan duutee jedhee bari namichi. Agitee gaala maa inni gaa wanta isa barbaade amma dubbii finnee isa bira geenyeerra. Dubbii finnee isa bira geenyeerra. Akkamitti isa bira geenye lakkoofsa hin taane mucaatti kennee jechuun maaliif barbaachise tokko gaaffiin isaa qophaa'ee jiru jechuudha. Lakkoofsa shufeeriiti jedhee kenne lakkoofsa shufeeriiti ni jedhee kenne immoo du'eera jedhe wanni kun tarii akkaataan du'asii kun bakka tanuu nama geessaa akkuma obboleettiin keenya jette ittiin taggee daffaruu jennaan yookiin bakka ta'e geessee gibbii dhuba wayii geessee daffaruu jennaan mucaan diddee jennaan ukkaamsee ajjeesee moo waan danuu yaa rabbi nuu dhiisi malee sila maatii biratti kun hin haasa'amu bakka tanuu nama geessaadha wanti kun kanaafi shufeeriidha erga jedhe namichi kun wajjin ta'ee dhugumatti yoo qulqulluu ta'e nama kana qabsiisuu utuun ifaa jedhe an dhufnaan namicha sinniisu shufeerii sinniisu hundumayyuu imbaasii qabadhee tan socho'an xabaqaa bitadhee tan socho'an. Mubaarak wanti tokko wanni dhugaadha akkuma jette wanni gochuu amma nurraa eegamu hawaasni keenya warri kommantinee jala deemtanii soba jettanillee
namni waan arge waan dhagaye hima akka dhaamsaatitti waan nan dhaamu gaafa waan kana taate kana dhageennerraa dhamaanii asii achi deemnee iyyinee obsaa waamee eeggannee haganaa wacaa fi mucayyoo tanaa qabataa jirra. Gurbaan kunillee yoo nagaya ta'e asuu ba'ee akka jedhu san ana biraa tareeyyuu ana qofaa miti anillee nama yaadaa nama seera qabu isinii dhiyeeffadhee dhugaatii jallee naa baaftanii nallee qulqulleeffattanii akka jedhu kana yoo ta'e isallee qulqulleessinee bakka bilbila namichi du'e bilbila kana hoo eessaa argatte kwa isi bilbila eenyu amma mubaarak gaafatu kanallee isarraa qulqulleeffannee hundee waan kanaa qoqqorannee namicha kanarraan deemnee yoo wantichi kun taateen tun dhugaa ta'e bakka itti ta'e waan beekuun wamma bilbilli kuni zarii warra namicha du'e ta'uu danda'a zarii shifeerticha kanaa ta'uu danda'a bakka kana deemnee hordofnee bakka kana akka qabatamaan dhugaarra dhaabannee dhugaan geennu yoo ammoo jechuun namichi kun dhugaa qabaachuu biifoolee koo obboleessa koo afurratti waan jalaan dogoggorii waan si yaadachiisa shufeeriidha jedhee lakkoofsatti kenni shufeerichi kun immoo seera Saudiin beeku hawaasa Saudiin beeku muuxannoodhumaan asirra ila wallaahi amantanii amanuu baattanii kutaa 10 xumurarrattan ari'atame dhimmuma uummataatiif ari'atame dhimmuma wayyaanee kuffisuuf deema kun shiftaan ergama yuunivarsiitii adda addaarraa nutti fide naan jedhameeti kunoo miidiyaa irrattanaa saaraan angogaa olaa wayii hatee yookiin olaa hatee biyyaan baane sigalee waa uummata Oromoo ijoollummaadhuma kootiin quuqama mana barumsaa keessatti jeequmsa kaafnee jennaan ergama yuunivarsiitii fidee shiftaan jedhame jechuudha gaafa sana hattuu shiftaan jedhame garuu booddee nan galateeffatame shiftaa yuunivarsiitii adda addaarraa ergama fidee ijoolleen keenya akka baranne mana barumsaa keessatti jeequmsa kaasise jedhamee ari'atame barumsaa kanaafan biyyaa ba'e sigalee asirratti dhugaa qabannee deemna siin jechuufan jedhaara dhugaa qabannee wanti nu deemnu maali namichi suni wanni naan wanta barumsaa waa'ee barumsa kooti kaaseef dhiifama barumsan kutaa 10 baradheerra miidiyaa kana irrattan barnoota guddaa argadhean sharrii namaatis toltuu namaatis haga kam akka namni wal nyaachuudhaan wal barbaadu akka achi barbaadiin danatu namni waan inni ta'e barnootan baradheerra rakkina'an kan obbolaa kootiif kan koo miidiyaa kana irratti argitu na barsiise jechuu barbaadeetan oggaa 10 taa'ee qubeen baradhe malan sigalee warnan irraa argadhe hin jiru asirraan argadhe jechuu barbaadeetan barumsa hedduu sanarraa xiinxalee namichi innamma obboleessa kooti jedhu kuni du'uu isaa yoo dhaga'e akka Habashaatii miti akka Itoophiyaatii miti jarri mana kimiitii dawwalameefaa jennu obboleessi kee du'eeraa jedhamee itti dawwalame bakki itti dawwalame ni beeka bar du'aa isaan beeku jedheen bakka du'aan isaa obboleessi keenya jiru hin beekuu jedhe sigalee eessa baasaatii dhaga'eereen numti ergan beenne bakka du'aan obboleessa isaa jiru ergan beenne eessaa dhaga'e kan keenyallee firan qabdu yuushi firan qabdu waan ta'eef nama gaafatuuf hin qabdu waan ta'eef dhiisaa kan keenya kan obboleessa isaa du'aa isaa silaa obboleessaa miti hiriyoonni dhaga'aniiru bakka inni jiru dhageesse dhugaa walitti himna jechuudha dhugaa adii dhageesse biiboole bakka kanatti gaaffii keessatti ta'uu mataa kee keessatti mana kimiitii dawwalameef ajennu poolisii dawwaleef ajennu obboleessaa taxarii ka jedhamu jira ilaa amma paaspoortii yeroo baafadhu akka Itoophiyaattu nama waamamaa kee eenyuun ni waamamaan keenya qirbi taxarii yaani waamamaan dhihoo eenyu paaspoortii baafattee taa biiboole atis waamamaan kee dhihoo eenyuun jedhamu nama obboleettii koo biyya kana jirtu kennadhean obbolaa koo warra biyyaas tokko kenne obboleettii koo na waliin jirtu kennadhean sigalee innisi waamamaa kee yeroo dhihoo jedhamee paaspoortii isaarra jira waan ta'eef silaa shorxaan bilbilteetii firaan mucaan keessan du'ee jira bakka akkanaa jira mana hakimii akkanaa jira qorannaarra jira jedhamee himama hin beekuu naan jedhe biifolee hey be careful biifoleen dhageessanii warri reef dhuftanii jazbaan biifolee komachuu barbaaddu qeequu barbaaddu biifoleen obboleessa keenya obboleettii keenya naa fuudhi jennaan ofitti nuu fuudhe malee nama anaa wajjin gaafataa jiru nama ana caalaatti hojjetaa jiru akkasitti hubadhaa biifolee dhageessanii hin beektanuuf komataa jirtu namoonni tokko tokko jechuudha dura adda baafadhaa biifoleen
dhimma kana keessaa waa tokko inni beeku hin jiru. Anatu isa beekaaf ofitti naa fuudhi mucaa jennaan ofitti naa fuudhe. Akkasittu badhaa. Malee biifolee takka mucaa dhosse bor immoo biifolee takka dhaqoo akkan jenne immoo lafaa kaatanii. Biifoleen haqa barbaadaadhaan wajjin malee dhimma kana keessaa tokkitti intalli ijoollee shawaati inni ijoollee sikkoo mandooti. Dhaqiiti intala ofitti nuu fuudhi. Waan kana nuu qoradhu jennaan nuu wajjin qorataa jira akkasitti quba qabaadha. Malee biifoleen nama dhimma kana keessa jiru miti. An biifolee an kana naasaa jiruuf mucaatu bira jirti ni gaafata waan isaan galle akkasitti quba qabaadha. Kanaaf biifolee shortaan ituma isaa bilbilte mannaa kimii ituma isaa bilbilte silaa shakkiidha shakkiidhaan isaa ragaa rabbi nuuf fadhiisu shakkiidhaan namni waa jalaa badee shakkii sagaliin du'amu gubatamu maal amma Mubaarak ila bar gaafiin ati gaafatte gaafii sirriiti gaafiin guutuu keessatti anillee biyya kana waggaa 10 wayi konkolaachisaa makiinaa oofaa ture. Lubbuu namaatii miti yoo makiinaan karaa irraa goree yookaan bakka deemuttu waliin bu'ullee yoo namni sun miidhame mootummaan akkaataa itti nama waamtu qabdi yoo ammoo bilbila kee keessaa nama dhabanii yookaan bilbila keetuu dhabanii ka jedhan taate sadarkaa iqaamaa teessanii fuudhanii kompiitara naqanii kafiila keessatti waamuu gayan sadarkaa ambaasii si geessuu gayan kana bareechisee beeka akka gaariitti an. Mucayyoon dubbatte dubbanna anaaf sillee amma anammoo ka jechuu barbaade gurbaan kun yoo dhiyaate gaafii waan nutti ta'e kana isa qofa isallee qabannee harkaan gayannee nama beenu nama yaadaa nama seeraa ka isaallee ay dhiyeeffannee dubbii tana ka hanga dhumaatitti waan isarraa barbaannu kana hundee isiiti qulqulleeffachuu barbaanna yaada jedhu qabaan. Thank you. Kanuma akka nu gootu bilbila gurbaa yaalaatti isin lammanuu mucaalaalee shabakaa guutii fi wifi mana hin jiru. Yoo wifi hin jiraate wifi guutii fi wifi hin jirre immoo shabakaa jedhamu sana guutii fi qarshii kennitu. Gaaffii namni irraa qabdan jirtu obboleettii keenya kanarraa. Gaaffii kanaan alaa namni qabdan yoo jiraanne biifoleen hojii isaa deematu booddee garuu biifolee sa'aatii 10 keessa asraa keessa akka gurbaan nu dhiyaatu yeroo argattani kottuuti. Wanni badaan hin jiru jettee isiin amansiiftu. Wanni badaan hin jiru kottuuti gaaffii uummata keessatti gaaffii ta'e. Eesse uummataa deebisi.